caacha dadhabaa marroo dirribarraa hanga ammaan tanaa mul'achaadhaa jiru jechuudha. Sadaffaan nama amantummaan marroo dirribaadhaa naannoo irratti hundooyti. Clear naannoo irratti hundooyti. Hayyee wanni keessanii nama hofalchiisullee sooka akka heetii kanaaf garuu deebiiniin kanaaf eenyu jettee caffee baanan na dhaggeeffadhu obboleessa kiyya. Hayyee mee gaafumata gaafii sadii qabaa isiif gaafii sii taha ani garuu gaafii teetii deebisaa wajjin sii deebisa na dhaggeeffadhu. Jaalmaroon nama cinaacha dadhabaa isaa ittiin uumaa nama isaa ganda isaa amantii isaa malee ifitti hin dhiyeessuu jetti. Okay? Mee ati mee akka keetii kana diyaasfooruma kana keessaa dhiisii warra biyyaa warra diyaasfooraa kana keessaa Jaalmaroon warra akka keessanii kana jechuudha. Waggaa 4 kana keessatti isiin akka bishaan gabataarraa jechuudha. Hoggu 9 akka gaararraatti hoggu 99 warra jijjiiramu kana warra kaayyoo abbootiin keenya irratti dhume dagate kana hoggu kaan dhufe warra kaanii hojii dhiichisu kana warra kaan hoggu darbe warra kaanii hojii dhiichisu kana bakka akka kaayyatu barbaadamu akkam barbaadda kun gaafii. Mee isi bakka meeqa dhaabbatte ati mataa keetitti bakka meeqa dhaabbatte waggaa 5 kana keessatti waggaa 4 kana keessatti eeguma Abiyyi aangoo qabate bakka 99 dhaabbatte. Abiyyi ni deeggarte Abiyyi Jawaarii fi warra suna gaamanii hidhaatti gizee guuran Abiyyitti garagalte amma immoo deebitee Jawaar keessan isinii gadhiisnaan dhiistanii hanga waraana deeggartanii saa Jawaar Abiyyaan gaarii hojjete waraana dhukkee irraa kaastanii arrabsitanii maal jettanii kun shiftaa kun akkasii kun bakka nu bu'aa meeqa jettanii jechuudha. Gaafa immoo fuudhee Jawaar fi mana hidhaatti isinii galchuu irra isin jajjaalattanii isin raayidii isin raajjeesee maraattanii isa gargaltanii waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu eegaltan. So warri jaalattan san gaafa isinii gadhiisee dhufee warri jaalattan san ammas isinitti lallabe hoo karaa nagaa jettanii ammas Abiyyi fi bakka waa waliin lallaaqame tokko jala deemaa turtan jechuudha. Warra keessanii kana warra kaayyoo isiin bee warra maaliif duunaan bee warra akkanaa kana Jaalmaroon akka bakka kaayyatu barbaadde ati. Tanaan biyya alaa keessa warri jirtan diyaasfooraa jechuun hundi keessan kan beekaan dooktaroonni piroofeesarri warri feekiin dooktaraalleen waanuma akkanaa kana yaaddanii waan akka kanaa achi wanni isin qabdan beekumsi isin qabdan takkan jiru jechuudha. Inni lammaffaa Jaalmaroon nama amantii isaa maarree isaa nama gandasaa yaa jettu warri dhaaba abaa'oo keessa ture warri duraan abaa'oo keessa turan diyaasfooraan ijoollee Wallaggaa waan Jaalmaroo godhaa jiran waan agartan waan dhageessan ni beektan jechuudha. Even jechuudha hanga biyya keessatti Jaalmaroon waan itti amanuun sitti way beektaati Jaalmaroon waan ta'e maaliif beekta waan mooraanni ta'e maaliif beektan isin irraa quba qabdanii irraa quba qabdan laanna dhaggeeffadhu Jaalmaroon akka itti amanuun sitti hima. Wanni irratti duulaniif ijoollee Wallaggaa wanni warri abaa'oo deeggaru jechuudha. Irra guddiinsee jechuudha ijoollee Wallaggaa wanni Jaalmaroo irratti guurtanii Jaalmaroon yaada isaatiin sitti hima. Ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa mara keessa jiran gaafa rakkinni amma keessa jiran isaanii gale rakkinni Oromoon keessa jirtu isaanii galte qabsoon tun ta Oromoo maraati. Oromoon marti dhuftee irratti hirmaattee gahee isii bahachuu qabdi. Dirqama osoo hin ta'in gaafa isii galeetti nama jee amanu. Jaalmaroo bira ati kaayyoo teetitti amannaan ati kaayyoo tee jala deemnaan ati dhaabbata qabaannaan Jaalmaroo biratti ati Oromoodha. Si ilaallatti qabsoon teeti wanni marti akka keessanii warra samuun summii warra gandummaa fixattanii gosatti gaddeebitan akka keetii kun kan makiinaa keessa taa'ee jireenyi laayifiinsaa fi jijjiiramtee asii gosaan dachi dirree dhawaa fi Naazreeti Adaamaa fi Finfinneetti jechuun bitatanii warra laayifii isaanii haala bareedaa keessa geessanii Jaalmaroo qeequudhaaf garuu moolaariin qabanii jechuudha. Jaalmaroon nama akkasiiti. Isa kaaniin sitti maana dhaggeeffadhu. Isa dhugaa hadhaawaa jechuudha. Uummanni Wallaggaa Jaalmaroo dhiisii uummanni Wallaggaa kutaalee Oromiyaa mara keessatti jechuudha. Biyya Oromiyaa jaamtu san keessatti dhibbaa dhibbatti yoo harka kanniif naanjaan isaaniif hin kaanna. An akka mataa kiyyaatti dhugaa Oromoo qulqulluunis waan isaan keessa ba'an warri hubateefillee ni qoodaaf jechuudha. Namaa qoodha. Dhiirri akka keetii gabbee qabsaa lubbuu isaa qaalii kannaa jira dhiirri Wallaggaa. Isin na dhaggeeffadha. Harargeessaa taatu, Arsiisaa taatu, bakkuma feetee waa taatu, Shawaasaa ta'uu, bakka fedhe haa ta'u. Mooraarii Wallaggaatti qeeqxan hin qabdan. Maaliif jette gaafa uummanni Wallaggaa
وراني الراتي بكنو خنو قبان غونو خنو قبا يتخوني ati shiftaadha ittiin san ani sin beeku gaafa ittiin san ummanni wallaggaa isin ilmaan keenya nu ettanii gaara jirtan nu ettanii kana galtan isinin kan nu dabarsine isin hojjedhumna jaaniti waggaa 5 isin dhiichisaa turtan ummanni wallaggaa waraana kana hojjedhumaa ture sigalee waraana kana hojjwaabuu hedduu dabarsaa ture ati dhiichisaa turte faamiliin kee mootummaa hojii dhiichisaa ture Harargee saatoo Arsii saatoo Baalee saatoo Jimmaa saatoo bakkuma fedhe waatoo kutaalee Oromiyaa keessa gaafa biyyoo dhiichisaa turtan ummanni wallaggaa garuu ballaan san waraana arraan tana nuti mormatti itti ol qabannee dubbannu kana waliin nuu qabeeti dahoo nuu ta'ee fi ballatee nuu dhuheessee wajji jechuudha wareegama meeqa kafalee as gahee jechuudha ummanni wallaggaa arra ijoollee wallaggaa Itoophiyaa sayyoo kontrol goote quudhuu fi qabda obboleessa keetii quudhuu fi qabda waan ati yaadiin isaa yaadanii obboleessa keetiif akkamittiin qooddineeti obboleessa keessaniif obboleeyyan keessaniif quudhuu qabdan qaanyii jalaa salphina jalaa dhabamuu jalaa si oolchi mataa wal qabattee akka dubbattu si godhe sin gurguranne jaalmaroon arra suufoo uffatee akka jawaar keessaniitti Ameerikaa fi Awurooppaa keessa deddeemii maallaqa guurrachuun dadhabu sammuu jawaar caaltu malee sammuu jawaarii gadiin qabu akka keetii hunfaan isatti dhiyaachuu dhiisitu qubee isaatuun geessu sittiin himaati na dhaggeeffadhaa isi warra na dhaggeeffadhaa sittiin himaa dhugaa akka keetii huni nama boorsaa namaa qabuu malee isi jawaar boorsaa qabuu fi malee of taatanii guyyaa tokko gabbaatanii dubbattanii beektanii hin beektan of taa deema akkanii isin hin barsiisne nuti ilmaan elemoo qilxuu nuti ilmaan jaarraa gadaa jechaa ooluun akka laamiti isaan kan isin barsiisan yoo ilmaan isaanii taatan of taa saba keessanii biyya teessanii gabbaa filmadhaa namaaf osoo hin ta'in kaayyoo teessan taganamaa ta'e elemoo qilxuu san yaadadhuuf booda deebiiti saniifuu arra jaalmaroo qeequudhaaf itti aanaan jaalmaroo jaalgammeen eessa beeta wallaggaa deettaa bariin hin qaanfattu sanyiin eessa wallaggaa deettan hin qaanfattanii isin hin beetan maal beetan waa'ee waraanaa maaltu waraana keessa deemaa dhiisaati maaltu kutaa Oromiyaa keessa deemaa maaltu Harargee keessa taa jiru hin beektu akka keetii kun inumaati fixattee laal waa barbaaduu kee laal wanni beekamtii barbaaduu kee gizee Facebook si golgolaa'e haatee girrisaa jala laayikii fi feemasummaa barbaaddaa maal barbaadda TikTok irra dhuftee jechuudha kasabni kee dhumaa jiru ati as gubbaa ummata akka dhabe girrisaa wajji walii qabamtee saa 24 as gubbaa waree hashara waan hin taane maaliyaanii godhaa jirtaa jechuudha akka keetii kun saniifuu ati mooraarii jaalmaroo itti qeexu hin qabdu caffee raammes tanaafu